Rakkoon nageenyaa ardicha keessatti mul'atu ammas utuu hin fooyya'in baha Afrikaa fi kaaba Afrikaatti goolamsi siyaasaa yeroo babal'atee jirutti kan gaggeeffame yaa'iin gamtaa Afrikaa 37ffaan har'a Finfinneetti jalqabee jira. Gaggeessitoonni biyyootanii yaa'ii kanarratti kan argaman yoo ta'an har'a yoo walga'iin kun jalqabu Koomishinarri Gamtichaa Musaa Faaqii goolamsi siyaasaa jiru amma yaaddoodha jedhanii jiran. Excellency Mr. Chairman, Excellencies, Heads of State and Government. Akkas jedhu Musaa Faaqii. Kabajamoo dura taa'aa fi gaggeessitoota biyyootanii ammas kufuun nu mudataa jiru itti fufee jira. Rakkoo nageenyaa, goolamsa siyaasaa, bulchiinsa diinagdee qisaasame, hiyyummaa, dargaggoonni fi dubartoonni diinagdee keessaa dhiibamuu, amma yaaddoo nuti waa'ee ardii keenyaa qabnuuf haalli xaxaan addunyaan keenya yeroo ammaa kana keessa jirtu waan mudatee jiru kana ittuu caalchisee jira. Isaanis walitti bu'iinsi babal'achuu, lolli itti fufuu, kanarra darbee immoo hammeenyii fi shirri bakka safuu fi hojmaata qajeelaa dhaaluunsaa yaaddoodha. Kana qofaa immoo miti sirni hawaasummaa jeeqamuu, haqi dhabamuu fi humnaan fedha ofii guuttachuuf carraaquun illee guddatee yaaddoo ta'eera jedhanii jiru Musaa Faaqii. Sadarkaa addunyaatti dhiibbaa Filisxeem irra gahaa jira jedhan fakkeenya kan fudhatan Musaa Faaqii ta'ee uummata Paalestaan irra gahaa jirus balaaleffatanii jiru. Terrorism is destroying some of our states by reversing the priorities. Gochi shororkeessummaa ammas biyyoota keenya baasii raayyaa humna ittisa biyyaaf baasan ol kaasuun dhiibbaa guddaa fidaa jira. Kun immoo sektoroonni kaan akka irraanfataman taasisee qisaasama kaaniif karaa baneera. Faallaatummaa siyaasaa fi heera gamtaa keenyaa jigsuun ammas fonqolchi mootummaa ardii Afrikaa keessatti mul'atu itti fufee jira. Yeroo ammaa kana keessattuu erga gamtaan Afrikaa hundaa'ee akka dhiyeenyaa kana fonqolchi mootummaa ardicha keessattuu mudatee hin beeku. Egaa ta'eewwan akkasii kana dura dhaabbachuu dhabuun keenya baalli walirkaa fuudhiinsi nagaadhaan akka hin jiraanne dhoggee ittuummoo akka filannoowwan madda rakkinaa ta'an taasiseera jechuun dabalataan dubbatu. Musaa Faaqii Liibiyaan har'a qisaasama hamaa keessa jirti. Harki biyyoota biraas biyyattii jeeqaa jira jechaan yoo dubbatan Sudaanis gaggeessitoota ishee wal dhabdee qabaniin sabni martii qisaasama hamaa keessa bu'eerallee jechaan gaggeessitoota Afrikaatti ifatti dubbatanii jiru. Gama Saahel rakkoon jiru kan Senegaal ammas Koongoo keessa haalli jiru yaachisaa ta'uu dabalataan kan dubbatan Musaa Faaqii biyyoottan bu'uura olaantummaa seeraa irratti hundaa'anii akka qisaasama Afrikaa mudate jedhan kana furan illee gaafatanii jiru. Gamtaan Afrikaa miseensota biyyoottan gadi 20 ta'uun gahee ardii Afrikaa sadarkaa addunyaa irratti qabdu kan fooyyessu darbees immoo fedha miseensota gamtichaa eegsisuuf illee carraa gaariidha jedhanii jiran Musaa Faaqii. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed illee haasaa yeroo baniinsaa walgahii kana taasisaniin qabxii nageenyaa, wabii midhaan nyaataa fi barnoota irratti xiyyeeffachuun dubbatanii jiran. Abiy Ahmed keessumaa Afrikaan miseensa garee biyyoottan 20 ta'uun oduu dansaa ta'us garuu wanti kun qofti quubsaa miti jechuun dubbatu. While we celebrate the African Union permanent membership in the G20. Yeroo gamtaan Afrikaa miseensa biyyoottan garee 20 ta'e kana kun dhageettii ardichaaf bu'aa argachuu kabajnu kanatti ammas gaaffilee of gaafannoo fi kan deebisuu qabnu hedduutu jiru. Inni duraa nuti Afrikaanonni humna siyaasaa addunyaa wal xaxaa dhufe kana keessatti shora maal taphannaa kan jedhuu fi humna diinagdee keessatti immoo akkamiin warra waan olaanaa taphatu taanaa kan jedhanidha jechuun dubbatu. Qaroomna Afrikaa duraanii koloneeffattootaan manca'e. Itoophiyaanis yoo Adawaatti humna waraana Xaaliyaanii qolatte sana duuba dhiibbaan guddoon irra ga'ee ture jedhanii amma garuu Afrikaan qabeenya qabdu sirriitti fayyadamuu maltee jedhu Abiy Ahmed. Uncovering this deep historic facts. Akkas jedhu muummeen ministeeraa Abiy Ahmed ammas. Dhugaa seenaa keessa jiru barbaaduu fi ifatti baasuun barbaachisaadha. Kunis kabajaa fi walabummaa keenyaaf jechadha. Lafa qonnaa gahaa qabna. Qilleensa gaarii, bosona hawwataa fi dargaggeessa humna qabus hedduu qabna. Kana mara harkaa qabaannee ammoo tumsaa fi gargaarsa kadhatuun nuuf hin mallee jechuun dubbatu. Gamtaan Afrikaa ajandaan walgahii isaa baranaa barnoota irratti ta'us kan irra jabaatee ijoo dubbii ta'e garuu nageenya, fonqolchawwan mootummaa fi wabii nyaataati. Ijoon yaa'ii kanaa lammii Afrikaa jaarraa kanaaf malu barsiisuu kan jedhu yoo ta'u, kanaafis Itoophiyaan manneen barnootaa danuu ijaaruu, darbees qulqullina barnootaa fooyyessuuf illee tarkaanfii hedduu fudhachuu ishee Abiy Ahmed dubbii isaanii keessatti kaasanii jiran. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 37ffaa baranaa irratti gama jaarmayaa mootummootaa irraa qaamni dhaamsa hireen jiru. Garuu qaama gamtaa biyyoottan BRICS kan taate Biraazil irraa pirezidaantiin biyyattii Lula da Silva argamuun haasawaa taasisaniin walitti dhufeenyi Afrikaa fi Biraazil amma fooyya'uu malee jedhanii jiran. When I made a visit to many African countries in the past. Akkas jedhu da Silvan. Dorgommii Oloompikaa bara 2016 Biraazil akka qopheessituu fi yoontumsaaf Afrikaa keessa naanna'aa ture dhugaa tokkoon adda baafadhe. Innis humna hiyyeessaa fi kan sooressaati. Biyyoottan Afrikaa 54 koree Olompikii keessaa biyyoottan kaan kan miiliyoona 6 ta'anii gadiin bakka buufamanii jiru. Kun sirrachuu qaba.
Kanaaf jaarmaalee keessatti bakki bu'umsa biyyoota dinagdeen guddataa jiranii sirrachuu qaba jechaan dubbatanii jiru. Jimaata walgahii kana irratti hirmaachuudhaaf ministeera maallaqaa Itoophiyaa Ahmed Shideen kan simataman pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud gamtichaaf waliigalteen Itoophiyaan Somaalilaand waliin taasiste kan walabummaa biyya kootii sarbuudha jedhanii kana gamtichi akka balaaleffatu gaafatanii jiran. Har'as dabalataan pirezidaant Hassan Sheikh Mohamud humnootni nageenyaa Itoophiyaa illee dhiibbaa irraan geessaniiru jechaan gaazexeessitootaaf himanii jiran. This morning when I prepared myself to come and attend the closed session. Akkas jedhu Hassan Sheikh Mohamud har'a ganama yeroo walgahii cufaa gamtichaa deemuudhaaf jedhu humnoonni nageenyaa Itoophiyaa hoteela ani bule keessaa akka hin baane dhowwani. Achi yeroo dheeraa natti fudhate. Achi pirezidaantii Jibuutii waliin yeroo dhufnu ammas konkolaataawwan keenya akka hin seenne eegdotaan rasaasa nutti qabanii dhoggaman. Kun immoo nu qofaa miti. Gaggeessitoota warra kaanillee mudachuu dhageenyeerra jechuun dubbatu. Dhimma kana irratti tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa dhaamsa saba maaliif ergeen garuu Hassan Sheikh Mohamud eegdota mootummaan qopheesseef diduu fi darbees eegdonni isaanii immoo foonaa gamtaa Afrikaa rasaasa qabatanii seenuuf yaaluu isaanii eere ammas Itoophiyaan biyya ollaa ishee guula nageenya feetii deebii jedhu kennee jira. Walgahii gamtaa Afrikaa 37ffaa kana irratti pirezidaantiin Liigii Araboota Ahmed Abul akkasumas immoo muummeen ministeera Palestaan Mohammed Ishtaayee argamanii haasawaa gocha Israa'el balaaleffatu dhageessanii jiran. Walgahii irraatiinis gaggeessa koomishinichaas Maawuritaaniyaan Koomoros irraa fudhattee jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.